dhiiba masiin jedhe san lammaffaa ammoo anaaf magartuu jidduu jaarsummaan daladdu hin jirtu kanallee atillee beek ansitti amma dhiiba dhagee deemnee poolisatti kennine yoo jette ani dhiiraa miti poolisa biraan hin gahin jette harakaata goota yoommoo jaarsummaan siin jenne jaarsummaan fedhu jette ado yoomin wiraarsita dhageeffadhu haadha sabkee bara mootiin namaa waan isiin nagootellee hin beektatillee waan ati taate beekaafu baraan ishiin kun akkana na arrabsite akka saree naan jettee bara saree ta'ee bes hin jidduutti kabajaat akkan arganne ishiin achi na arrabsite attasee na arrabsite leesh amma kanaafiyyuu ani dhiifamaaf waa takka dhiifamaaf maaliin fedhu abdiin dubbiin baay'isiin dhugaa hoo dubbanne ani waan isin irra itti jirtan argee jedhe an viidiyoo san argee jennaan dhugaa dubbachuu ofii faddeane. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota hordoftoota keenya hundi keessanuu baga nagaan jiraattan fayyaa qabdanii jiru jireenya keessan haalli qilleensa maal fakkaatu isiniin jedhe kabajamtoota hordoftoota keenya baga jiraattan isiniin jedha. Kabajamtoota hordoftoota keenya guyyaa kaleessaa waan uumame argitanii jirtanii dhugaa dubbachuudhaaf waan viidiyoo sanitti baay'ee gaddechaadhaan illee maaliif ani magartuu arginaan ofuuyyuu hin beekne isin illee ammoo arrabsite jechaadha dhugaa dubbachuudhaaf isin akkuma beekamu amala dhiiraa malee amala dubartii hin qabdu akka waan bakka dhiiraa kanatti waan dhiirri silaayyuu dhiirri dubartiinuu hin jenne isiin namaan jetti magartan san jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya kalee haati sabkeebar isiyaasi waamtee osoo waa isiin gochuudhaaf deemtu osoo isiin waa gochuudhaaf deemtu kabajamtoota hordoftoota keenya mootii argee jennaan bakka mootii na arrabsitee na dhoofteellee jennaan anillee mootii dha'ee asitti xiqqoo balaan bubu'ee lolatti ka'ee isiin illee aartee akkasii giddiidhaan ganna baastee balbala nachuuftee an silaa magartuu dhiisuuf iyyuu deemu dhugaa dubbachuudhaaf akkasitti rakkoo uumame jechaadha. Kanarraa kan ka'e jechaadha anii fi haati sabkeebar eeda nalleen dubbistuu dhugaa dubbachuudhaaf anasuma bulee nalleen dubbistuu wanta akkanaan hin jettu nyaatallee fiddeetumaan cadhisteetumaan jaarsaa waliin lafuma keetteetumaan dhiistachuma fudhannee nyaanna badiin ammoo tiyya akka taatee argee jennaan an cadhise kabajamtoota hordoftoota keenya kanaaf amma ani mana isiitii leeoo naa baay'ee jette ba'uuf deema jechaadha manuma bakkuma dura galuuf deema manuma warra boontuuti jetti gachuma galuuf deema maaliif balaan kee isii ammoo waa torba tana keessa waa hedduu taatee gara waajjira poolisaa kanallee deddeemaa turte jechaadha sababni illee mucayyoo miskiina takkallee alaa galteenii waasii isiitiin hojii seensitee bakka hojii sanitti viidiyoo dubartii biyya arabaa waraabde jechaadha dubartii waraabuun biyya kana keessa dhooggaadha. Dubartii viidiyoo waraabuun dhooggaadha akka Itoophiyaatii miti yaani suuraa dubartii arginan uummanni yaani uummanni ni akarraran jechaadha. Sinigalee amma Itoophiyaatti dubartiin akka feete deemtii qullaa deemtii kafedeen uffataa kafedee qullaa deemaa namni Itoophiyaa suuraa namaa kanatti rakkasuu jiru dhugaa dubbachuu seeraan gonna biyya kanatti suuraa dubartii irra ni rakkasan dubartii irra ni rakkasan akka malee jechaadha. Isiin hojii seentee bakka hojiititti telefoonuma warra hojiitiin dubartoota bakka akkanaa dalagattee viidiyoo waraabdee telefoonuma isaaniitiin waraabdee warri summattii sannuuf fiddan malee maal jedhanii isii tana qabanii garana geessanii booda irratti furmaata waaree godhanii jiran jechaadha. Aarii saniin osoo jirtu isii anaa fi magartuu jidduu rakkoo jiru furuudhaaf isii asii waamteertu hanquman qabu isaanii magartuu wajjin haasa'uu argee jennaan magartuun aadaa shiranaa yaadaar ta'ee dhiyaanillee haadha sabkee barii ka'ee akkasitti jidduutti yaafta isiititti rakkoon uumame. Amma kabajamtoota hordoftoota keenya isiin hojii baatee sa'aatiin hojii isiin galtuu ga'ee jira. Kaameraa kiyya kaadhee isin fuulduratti dhiifama gaafadhaa waan isiin naan jettu ilaallaa kanaan gadhuma sagantaa kootiin hordofaa isiniin jedha. Salaamu alaikum. Meetaa? Maal fedhe? Lataan. Baa'uuf deeman ijoollee kan. Maal fedhe? Amallee baatee amallee olumaa. Maal godhataa? Maal fujii irraa dhufee? Laa manni siif illee abal'atachumaanis. Laa sitta jameera kootu beekama. Maal latta jamta? Taagaa sitta. Maaltu si hafee hafe? Taa'ee waa sitta jamee. Laa maaltu si hafee siin jedhama? Mee taa'aa sitta jamee. Waan latta jamtu jiruuti maaltu si hafee ulee yoo ta'e uleen si namne arrabni yoo ta'e arrabni Mee si namne taa'e. amma maaltu si hafee? Taa'e. Kan dubbiin fedhe ofii kiyyaaf dubbii hedduun narra jira. Maal taate har'a sabkee bara? Maal ta'e siin jedhee sitti dubbadde ana? Laa na dubbatte osoo hin ta'e. Aniin kun mana kan kee jira. Hagama fuula na gurraachisuun qabu. Laa mana kiyya jirtaafuu na kabajjee nama ani mana kanatti nama ilmoo namaa mitiiti otoon bineensa iyyuu fide kabajaa kiyya jettee dhiisuu ka qabdu mucattii hambaallee kalee dhiittee keessa gabbaafte maaltu si hafe ajjeechi malee. Wanni si nagoote hin beektaa. Maatii nu battaana namantu jechaadha maali eegala namantu jechaa miti bakka haadha sabkee bara. Mootiin namaa waan isin nagoote illee hin beektatillee.
وانا تتاتي بيكا فو براني شين كنو أكنا نعرف ستاكا سري نان جتة بر سري تاي بس انجدوتي كبجاتا كان أرجعني إشين أشين عرف ستا تسين عرف ستا ليش أما كنافيو أني إفهم أفواتك كان إفهم ما ينفدو أبدي أما وقاو دبني أني waan isin irra itti jirtan argee an viidiyoo san argee jennaan dhugaa dubbachuuf rifadhe an viidiyoo san argee jennaan rifadhe malee waan isin itti jirtan takkatti illee quban qabu haala sokkee bara ati akka ati anaaf dubbatartu quban qaban dhugaa dubbachuuf gaafa duraanillee anaa rafaa jiru mucayyoon sun mana seente waan isin nagootatu argite ammallee lammaffaa mu'attiin anummaanuun dhiisuu isii tanaan ajjeesa usuunaan jettu muyatti tana si wajjinaa softu yoo mana kan keeti seenee an argu maal ati bakka kiyya buu ilaali malee ani yaani tuffisii qabu fi ishii qoy gaafa duraallee laa dhiisi waa'ee dhifama gaafa duraallee namas seensise anaa miti abdeedhe sittime waa hunda teessise si gorse akka intala namaa tokko akka obboleettii tokko aniin kun isii kana dabarsee kennu yookiin immoo mucattii si tumsiisuu eega barbaade maal hojii mana kiyya taa'e jedhee mana sitti cufee si kadhadha yaa obboleessa kiyya kabajaa xiqqoo naan qabdu kabajaa ilmaan qaba baran kabajuma xiqqoo namaaf hin qabu ilmi namaa akkamiin shira sirratti yaada abdii osoo beektu beekaa malee beekaa na tumte baran beekaa qoysa beekaa tayyee maal namni bere oguun dhaabbadhu abdii siin jedhu meeshaa gana jala caccabsitanitti maalani meeshaan kiyya cabe manni kiyya kabajan arganne namtichi hambaa gabbooyaa akkanitti inni na arrabse argaa jirtaa miti mana kiyya baa jedhanii amma ijoollee kana faana itoo asi mana kana ari'ame mana situ mana keetti galaa deeme moo eessatti gala billaalee mana eessaa qabaa mana kiyya gala kanaafiyyu osoo beekte kabajaa kiyyaaf jecha gaduu baata dirqiidhaan sanuu si harkisee akka intini gadi si baase bar mana kanaayyuu kabajaa naan godhanne ganaa deebitee maal naan jetta jaarsa keettiin hima maal ta'a akkasi godha maana arrabsitana nama arrabboon naan maru yaa abdi laa arraba sana osoo hin taane sun an bar aarii keessa sa'aati sanii wanni an hubachuu danda'u jira ati bakka kiyya bu'ii amma aarte ooshi maal si godha nama mee mana kanatti aartee miti ati anis aaree jiraa miti nyaata si dhoowwadhe moo bishaan si dhoowwadhe moo mana kiyya sitti cufee akkuma durii deeme malee maal si godhe amma dhiifama maalii si tuqeen ofi si tuqee nyaanni keessi hir'ate shaayii si dhoowwadhe buna si dhoowwaama dursii godha afaaniin natti hin dubbatin maaliifi kuniyyuu ati yoo nan kabajin illee ansis nan kabaja hordoftootas waan kabajuufu akka agati bakka tokko qabattutti uma hobsani umaa miti garuu baay'ee na dhagahame mashaakila kiyya ofii kiyyaafu akkana magaalaa keessa akka saree poolisni na oofti ati hotti dabalamte akkas na goota leesh namaaf garaa laafuun akkas nama godha amma bakka dhiifama naa laa dhiisi dhiifamniif maaliin hin jiru amma haala sabkee bara dhiifama laa wanti walitti nu fidus hin jiru manni kun mana keetii waadaadha shuuf waadaadha boonatti niyyiin abdi ani iyyan fedhu amma feetu taa'i feetu ba'i khalaas ati daa'ima miti ati nama gudda namni kun nafsii keetiif jedhee nama si eeguuf yoo hin taane yoo nama si eegu kanaaf hin yaadin yoo shakkiidhaan jiraatte keessi kiyya shakkiidhaan keeti yaani shakkiidhaan keessi kiyya guutee jiraata jette ba'i adiidhaan magaalatu magartuu si tumsiisaa mitiira kana miti cinqinqee amma dhiifama si naa godhii sin jedhaa jira dhiifamaaf jinni anin baay'een magartuu seenee as bira taa'amu laa magartuu sin fedhu kanaaf waan amma qoy balleessee jira mucayyoo isinii wajjin haasoftan argaan akka ati naawwannaa jedhaartu argaan jiruuti jaarsu ammallee sun dhiifama sin jedhe san lammaffaa ammoo anaaf magartuu jidduu jaarsummaan daladdu hin jirtu kanallee atillee beek ansitti amma dhiifama kamana deemnee poolisatti kennine yoo jette ani dhiiraa miti poolisa biraan hin gahin jette harakaata goota yoo immoo jaarsummaan siin jenne jaarsummaan fedhu jette aga yoomin hiraarsitan dhageeffadhu anamma mana keetitti kan waa muuyyattee jazbaa san tumeef dhiifama si gaafadha saniif si gaafataara malee ani dhageeffadhu ganaa ammoo jaarsummaadha maalii jaarsummaan anaaf jidduutti hin barbaachisu anaa yoo jettan qilee seenaa kalaas bakka atillee ishiinillee qilee seenaa wajjiniin maaliifuu ishiinillee sareena goote atillee asii sareena goote kabajaa naan qabdu natti dhaadataa amma waan sirra qaqqabu laaltaa natti dhaadataa baate bara yoo poolisaan sin qabiin jette yoo ijoollee kiyyarraa qabame maal godhatiin kun ofirraa dubbataan jirtu ani sirraa dubbadheen ta'a abbaan yoon iyyatiin hollaan isii birmata la halaas maal godhinaan jetta amma abdii maaltu si hafeme billaalee amma dhiifama jedheenyaan dhiifama yoo sii godhe maaltu dhalata yoo dhiifama siin godhiinis maaltu dhalata gaafuma duraatu dhugaa dubbachuuf akka mana kana taa'u sodaataa ta'aa jira kanaas
maaliifi wannummaan fedhe yoo ta'e haadhuma sabboontuu zannaa wayyiin naa isin bira maan deemnee haadha sabboontuu bee agarra kiisa kee xaxxee akka quraariyoo gumaama gassi darbite deemee haadha sabboontuu bira kalaas deemuu feenaan deemeti dhagaye atamma dhiifama naa godhi an deemiitii yoo feete hadhaa bana kanan bulu maaliifi ati jaarsummaa maali dhageeffadhu ati jaarsummaa maaliidha jetteeti magartuu mataarra na baasuuf deemaa jirti. Mataarra si baasee miti magartuu aniin kun maal si miidhee abdi. Amma dhageeffadhu viidiyoo inumaayyuu qoy ati anaafuu waaqa feete. Gaafa mana kana dhuftu waan fakkaatu beekta kasaltee dhuftee amma akka ilma namaatti taa'e kabajaan jedhee kabajaa dhabdee yoo feete deemisiin jedhe bara bakka. Dhageeffadhu anamma magartuu miila jala jiddee isiin akkasastee dhimmi kiyya waajjira poolisaa jiru san achi dagatteeti. Isi miila jala jiddee viidiyoo sanillee gadi dhiisii haa gadhiistu amma viidiyoo gaafa duraamaa bu'aa turtere haa gadhiiftu ka gadhiisi jedhaan amma bakka haa gadhiifamuu feetaa miti viidiyoo kalaas haa gadhiiftachi harta haa gadhiiftu amma bilbilee yoo feetetti man viidiyoon kee akka gadhiifamu feetaa miti kalaas miilatti ka jige gaan sababa viidiyoo fi sababa keeti isheen nama miilatti jigu mee tamaam wattii nama miila jiganii kabaja san beektu hin beektu garuu nama kana shuufu humnaan dadhabne mee toftaadhaan harkaa baana jechaafan mee na dhageeffadhu mee ishiiti miila jiddee mire mee si uu haa kabajjuutu mee waamee iyyuu lammaffaa amma maal na kabajju dhageeffadhu mee lammaffaa waamiiti miila si jigee jira viidiyoo san dilee gooteertaa jedhiitii gaafadhu mee waamu laa kalaas waamu maaliif waamu amma maasitti oosiin viidiyoo san dilee goote haadha sabkee bal an booda waan ati jette guutuun dhiitu ishiin illee amma immoo yoon ishii waame lubbuu wal baaftanii aniin kunoo mana hidhaatti maaltu na naqi kalaas abdii ani si akka obboleetti tokko ammallee kalaas mana kiyya yoo jette adaba godhii taa'e amma adaba godhiin taa'uuti dhiifama naa godhi hedduu na gargaarte dhugaa dubbachuudhaaf hedduu na gargaarte galatoomi anillee yoo aarillee waan dubbadhullee hin beeku akkuma ati beektu san jecha dhiifama guddaa naa godhi ammallee dhagaye jidduuti yaafsii jaarsummaa wayituun dubbatini wanni ati gootu miila jalatti akkuma kalee jidde sani dhaqiiti manuma isiin jirtu dhaqi miila jala jigi yookaan asuma waami miila jala jigi akkuma goote godhe viidiyoo san akka isiin dilee naa goote maa gadhiifama yoo viidiyoo san isiin dilee goote anillee mataa ol qabadhee deema sabboontuti illee akka gaariitti abbaa kadhadhee fuudhuu danda'a yoo isiin kanan goone hoo sabboontuyyuu fuudhuu hin danda'u dhugaa dubbachuuf maaliif akkuma isiin jette anuu harka isii keessa jira nama meeqa mallaqaan viidiyoo nuu kennanii bar mallaqaan kadhataa jiranii moottiin kanaaf akkana maani viidiyoon waan namarraa adda ta'e mallaqaan kadhataniire maal agadhiifamu kalaas agadhiifamu sabboontuunis kana yoo itti amante sitti heerumti yoo ofitti namaniin si dhiifti kalaas allaqe maal godhure waan biraame maaltu jira anamma nadhii sana sabboontuun yoo viidiyoo ati osoo argini wanni dalagamee jiraate rakkoon hin jirtette garuu viidiyoo hin beeka viidiyoo ati fedha keetiin daldee jiraannaan guyyaa sanis atis fedha keetiin dalagdee jira shakkii jira bara ammatillee dhageeffadhu kwa yoo fedha keetiin daladdee viidiyoo ati fedha keetiin daladdu mudhatee jiraate addunyaa tanarra ijaansi arguun fedhu karaa hambaa iba'uu qabu kanaaf fedha kiyyaa mitiin jenneere jedheen yoo fedha keetiin taane rakkoon hin jiru viidiyootu murteessa kalaas rakkoon hin jiru fedha keetiin miti mudayyoon kiniini siilaatteetu kalaas dhiise agadhiifamu siin jedhe maa sodaattati ilmi dhiiraa maa sodaattaa ishiin dubartii viidiyoon fedha kiyyaa akka waan dalagee fakkaata fakkaatee dhiisee ati rabbi moo namaa sodaatta rabbiin kunusi arga qulqulluu ta'uu kee viidiyoon gadhiifamuu qaba baqqeen sodaatiin ishiin intalli durbiu dhaabbattee si waraabde ilmi dhiiraa maaltu si sodaachise viidiyoon isaa gadhiifamuu anarraa amma wanti feetu takka illee hin jiru nama meeqa na gammada namni meeqa si gammadee dhiise ka gaaf mana kee ijaan jeftee fidee amma dhiifama naa godhiisin jiraa jira kalaas dhiifama si godhe abdi feetu taa'e feetu dhiisanii natti hin dubbatiin kalaas. Lakkuu dhiifamne akkanatti ammoo dhiifama feetu taa'e feetu deemin. Maal jedha reeshii maal jedha. Dhiifama naa godhi waamee yuumee magartuma san waan. Kiisa keetti naqee sii kennuun illee hojjuu. Amma osoo kiisa keetti naqee naa kennitte anuun gadi hin bahuuti magartuma san waamee. Magartuu waa waamuuf hin jiru jedhe bira amma ati anaani qadii ana galchuu edda ana jettee namitti amma. Laa waan biraaf yoo waamte alatti wal waammadha mana kiyyatti waame. Kalaas dhiifama naa godheettee miti dhiifama sii godhee rabbi siif haa dhiisu obboleessa kiyyaa cinqii fi jinniin keessa mana kiyyaa safara eebbaan mana kiyya mashaakila takka. Meeshaa caccabellee sii bitaa haala saffee. Naan bitiin meeshaa satumti nagaa keetti deebiiti mana keetti gali yoo feetimmaa kalaas bas kabiraa biqaa gaafi maalii hin fedhan. Nama magartuutti bilbila ebeluutti bilbila kun mirga kee dabbo. Yaani ammaatumaan magartuun wali araaramaa tamaam. Bas dhiisi maal laagoti magartuun keessa mana hin fayyadani bu.
Kabajamtoota hordoftoota keenyaa kun argitanii jirtanii waan isin jette guutuu argitanii jirtanii dhiifama naa godhuu diddee dhugaa dubbachuuf kanaa miti kan isin malochaadha isin kabaja naa goote isin magartuullee anumaaf jecha miila jala jiiddee an ammoo viidiyoo waan hin argineef dhugaa anarratti illee murtaa'uun hin qabamu jechaadha. Viidiyoo waan hin argineef isin tun maal asii gootu jedheeti jennaan isin illee afaan badaan dubbannaan tumnee meeshaan illee caccabee dhugaa dubbachuuf kan inni immoo amman hin dandeenyu meeshaan caccabee jira kabajamtoota hordoftoota keenyaa. Amma illee ganaa irra deebee kaameraa duubatti illee yoo kadhadhee tole naan jette jaarsallee itti himee akka isii hin araarfadhee abdii guddaa qaba kabajamtoota hordoftoota keenya isin du'aa hin godha. Isiniin jedhaa akka dhugaa dubbachuuf wanni godhu guutuun harkaa baddee jirti. Akkasii isiniin jedhaa isinillee koomentii jalatti illee mee dhiifama godhiif jedhaati koomentii barreessaa yoo waan illee dongora jiraadhe dongora jirtarra naan jedhaati isiniin jedhaa kana warri viidiyoo kana jalatti laayik godhaa yaada keessan karaa koomentiitiin nu barreessaa. Nageenyi rabbii bakka jirtanitti isin fawaa'ituu nagaan nu tura.